Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube channel keenya. Nageenyi badhaadhaa isiniin jecha odeeffannoo guyyaa har'aaf wabeeffannettan isin dabarsaa nu hordofaa. Kun The Great News YouTube channelidha. Warreen miseensa maatii YouTube channel kanaa hin taane subscribe gochuun miseensa maatii YouTube channel kanaa ta'aa jecha isiniin jecha. Warreen miseensa maatii YouTube channel kanaa taatan immoo like fi share gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jecha. Akkasumas qeeqaa fi yaada yoo qabaattan komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jecha. Odeeffannoowwan guyyaa har'aaf wabeeffannettan isin dabarsaa nu hordofaa. Maallaqa shilingii keenya 500 olitti kan tilmaamamu qorichoota garaa bituudhaan akkasumas waan shamarran wobootiif barbaachisu guutummaan guututti bitanii waraana bilisummaa Oromoo jidduutti argamu. Artisti baga nagaan dhuftee baga nagaan waraana bilisummaa Oromoo ijaan dhuftee argar. Baga nagaan nu eddanii isinillee baga ija nagaan isin argine ija gammachuu. Tole artisti waraana bilisummaa Oromoo alaalaa beektaa har'a walakkaa isaaniitti argamte maal sitti dhaga'ame? Gammachuusaa ibsuun danda'u amma yoonaan narraa hin caamne gammachuusaa narraa akka caamuus hin fedhu. Ani waboo keessatti dhaladhee guddadhe waboodhuma keessan du'a. Garuu dhufee isaan gidduu taa'ee waan isaan nyaatan nyaadhee waan isaan dhugan dhugee akkaataa isaan bulan bulee arguu kootti rabbii koon baay'ee galateeffadha. Maaliifi teenyee waan namni nutti himu ilaaluu fi ofii keenya dhufnee arguun tokko miti. Yeroo hundaa maamiin kiyya maal jetti isaan bira gaafan deemuu nagaan argadha. Isaan bira gaafan deemuu jireenyi natti mi'aa jetti. Naangalu ture haqa dubbachuuf yoo ta'e jaalallumaaf jettiin se'an ture amma reefu naagale. Kanaafuu waan ani jedhu maayinni hundumti keessan kottaa ilaalaa. It doesn't cost much. Kottaati ilaalaa. Nuti vakeeshinii jennee biyya adda addaa deemnaa bashannanaa maal jennaa bashannana kana caalu hin jiru. Gammachuu kana caalu hin jiru. So kanaafuutu hundumtu dhufee waan nuti argee gammachuu kiyya guddaadha. So gammachuu ko akka kanattiin ibsaan tu hundumtu isa argate gammachuu kooti Oromoon hundumtu. Tole gaa waraana ennaa fakkeenya sanarraa maal fudhachuu qaba jetteetti ergaa maaliidhaan ta'u? Isaan irraa fakkeenya fudhachuu keenyatti baay'een gadda. Maaliif nutu fakkeenya ta'uufii qaba? Uummanni guddaanis nuyi. Garuu baay'een dinqisiifadhaan. Amma warra Tigree yoo ilaalle waggaa tokko gidduutti sirriitti hidhachiisanii waraana isaanii bira dhaabbatanii ofii deemanii moodeeliin isaanii nafne deemanii isaan hojii lolaa jiru. Anamma onnee isaan qabu kan hin qawweetti qabadhe lolu. Onnee ko argitaniittu titiisarraan fiigaa ture akkuma argitanii titiisa faanarraa eegaa turan. So onnee sana yoo dhabne waan qabnu waan dandeenyu dandeettii keenyaan bira dhaabbachuu. Hamilee ani si jira jechuun iyyuu hamileedha. Tokkommoo maayinni nuti teenyee gandaan wal hirra. Amantiin wal qoonna. Waboo bira gaafa dhufnu that doesn't work wanti sun hin jiru. As Oromummaa ani xiqqoo ta'ee yaadadhuutu as dhufe arge. Sanatu qabaannee nuti fagoo deemuu dandeenya. Abbaa fedhee caalla. Baay'inaanis yoo ta'e, sammuudhaanis yoo ta'e, dandeettiidhaanis yoo ta'e isin leenjiin keessan iyyuu gahaadha. Eenyuyyuu kanaan qabna fakkeenya nutu isaaniif qabu ta'uu malee. Yaa sana gochuummoo hin dandeenya. Ammayyuu not too late. Ammayyuu fakkeenya Itoophiyaaf duwwaa miti. Fakkeenya addunyaa ta'uu dandeenya. Oromoon waggaa meeqa kan bosona galee lolaa jiru. Bara saalakkaa'u waggaa amma kana bosonuma keessa jira. Sun immoo uummanni keenya waboo keenya gargaaruu dhiisee taa'ee wal nyaata. Taa'ee wal qooda. Sanatu dhaabbachuu jalqaba isa yoo dhaabneetti kan bilisummaa argachuu dandeenyu. Nyaannee bulleef jiraannee hin jedhamu. Uffannee deemneef jiraannee hin jedhamu. Kan nuti jiraanne yoo bilisummaadhaan ijoollee keenya guddisne, yoo bilisummaadhaan afaan keenya dubbanne, ijoollee keenya yoo guddisnedha. Sana bilisummaa jechuun uummanni keenya tudhumaa jiru, obbolaan keenya tudhumaa jiranii teenyee bilisummaa arganneerraa jennee mataa raasuunis hin ta'u. Artistoota keenya nuyi sagalee uummata keenyaati. Sagalee waboo keenyaati. Waboo keessanitti deebi'aa. Deemtanii diinaaf sagalee hin ta'inaa. Boodan gaabbina. Ofitti deebi'aa. Balleessuun waanuma jiru. Tubee kan balleessuun immoo baddu baasa nama balleessa. Ofitti deebi'aa. Hundumti keessan ofitti deebi'aa kan ofitti